Naannoo Oromiyaatti bara oomishaa kanatti lafti heektaarri miiliyoonni 10.8 sanyii gosa garaagaraatiin uumamuuf qophiin xumuramuusaa Biiroon Qonnaa Oromiyaa beeksise. Oomishaaf oomishtummaa dabaluuf teekinooloojii ammayyaa fayyadamuu fi kilaasteraan facaasuun dhimma ijoo ta'uusaa biirichi beeksise. Hoogganaa itti aanaan Biiroo Qonnaa Oromiyaa Obbo Bariisoo Faayisaa akka dubbatanitti hojii qonnaa bara kanaa qonnaan bulaa qopheessuun kan jalqabne yoo ta'u, lafa heektaara miiliyoona 10.8 oomishuun callaa kuntaala miiliyoona 368 sassaabuuf hojjechaa jira jedhan. Ekolojii kam qabna yeroo kamittis ta'uu danda'a hin jedhu kana qonnaan bulaan mataa isaa akka inni beeku waan gooneef karoora keenya gandarraa dhufe karoorri kun aanarrattis godinarrattis xiinxalamaa naannoo gaafa ga'u caarraa qabnu immoo deebisnee irratti mari'anne karooratti liqallichaa jalqaba irratti kanaaf hektaara miiliyoona 10.8 misoomsuudhaaf bara kana ganna keessa qabannee jirra. Isa kana misoomsinee midhaan naannoo miiliyoona 368 ol ta'u sassaabuu danda'uu qabnannee kun karoorfamee jira jechuudha. Oomisha bara kanaatiif qophii lafaa taasisaa jirruun cinaatti xaa'oo kuntaala miiliyoona 10.5 dhiyeessuuf karoorfame keessaa miiliyoonni 2.5 qonnaan bulaa akka ga'uusaa dubbataniiru. Lafa misoomsinu maddeetti immoo kan qopheessuu qabnu humna raawwatu kaasee hin jira callaa guddistoota addaan nu barbaachisa. Xaa'oon fedhiin isaa fulbaana irraa jalqabeeti kan dhufu waan ta'eef fedhiin isaa sassaabamee fedhii isaa sanarraa ka'ee ministeera qonnaatti bitee dhiyeessa waan ta'eef kuntaalli miiliyoonni 10.5 bara kana xaa'oo daabbee fi xaa'oon yuuriyaa bitamee akka dhiyaatu qabamee jira. Isa keessaa hanga guyyaa kaleetti miiliyoonni 6.1tti kan siiqu dhiyaatee naannoo keenya keessa galee jira. Miiliyoona 2.1 kan ta'u mooyyuu qonnaan bulaa keenya faraabsamee jira jechaadha. Hojiin qonnaa kunis harki 80 kilaasteraan kan oomishamuu fi makaanaayizeeshinii garaagaraa kan fayyadaman ta'uu Obbo Bariisoon ibsaniiru. Qonna kana keessa 80 oli kilaasteraan hojjennaa jechaadha. Hektaara naannoo miiliyoona 6.8 siiqu kilaasteraan kan hojjetamu. Kana jechuun midhaan gosa adda addaatiin ni jiraata. Lafoota silaa kilaastera ta'uu danda'an hundumasaa gara kilaasteraatti finnee kan hojjechaa jirru. Isa bal'inaan kan hojjechuudhaaf qabnu makaanaayizeeshiniitti fayyadamuu danda'uu qabna. Qonnaan kan ol qabatu makaanaayizeeshiniin tiraaktara akkasumas immoo tiraaktaroonni xixiqqoon isaan humna namaatiin dhiibbamanis muraasni jiraatu. Kanaaf tiraaktaroonni kanaan dura dhiyaachaa turanii fi bara kanas daballee dhiyeessine tiraaktara 8,000 ol kan ta'u naannoo keenya keessa ni jiru jechaadha. Miiliyoona 5 ol lafa makaroorfanne kana keessa miiliyoona 5.5 kan seequ tiraaktara misoomsuudhaaf waan qotuudhaaf karoorfannee jirra. Qonna arfaasaatiinis lafti heektaarri miiliyoonni 1.8 qotamuu ibsanii callaan kuntaalli miiliyoonni 41.9 akka eegamu dubbatan. Qonna arfaasaa isarrattis qorannaadhaan waa'ee milkeeffannee tan deemne barana meeteoroloojii biyyoolessaa wajjin odeeffannoo sirriitti ol jijjiiraa turre bara darbe miiliyoona 2.5 misoomsine barana immoo roobni arfaasaa hanqina waan qabuuf dafee akka galuu hin dandeenye fi hangalu sunis idilee fi dileedhaa gad akka ta'u meeteoroloojiin raagasaa waan nu kenneef hektaara miiliyoona 1.7 kan karoorsine miiliyoona 1.8 sanyiidhaan uffisnee jirra. Karoorri keenya irraa miiliyoona 41.9 jirra enna karoora keenya ol uwwisnee jirra waan ta'eef sun argamuu akka danda'u abdii qabna. Hojii gama qonnaatiin naannichatti hojjetamuun galmoota arfan wabii nyaataa mirkaneessuu, alergii dabaluu, oomisha alaa galuu bakka buusuuf carraa hojii uumuu dandeenyeera jedhan Obbo Bariisoon. Egaa kana hunda hojjennee kan dhumarratti dhufu galmootaan arfan kana milkeessuudha jechaadha. Tokko akkuma kaasne wabii nyaataa kana mirkaneessuudha. Wabii nyaataa mirkaneessuun nyaata nyaachuu qofa osoo hin taane soorata achi keessatti barbaadamullee dhangaalee achi keessatti barbaadamullee achi keessatti jira jechaadha. Kanaaf isa kana milkeessuu keessatti sirriitti hojii milkaa'e keessaa tokko isa kana. Kun oomisha alaa galu sanii hambisuu dandeenyeerra jechaadha. Nama oomishni alaa galchinu baay'een isaan jiru. Akkuma hojiinis beeknu mootummaallee karaa kana cufeet jabaatee kan hojjetu alergiin keenya baay'ee dabale. Bara kana dheedhii boloqqee irratti hojjennu hojii guddaa hojii baay'ee jabaa hojjennee jirra. Midhaan garbuu irratti hojjennu hojii salphaa miti qamadii irratti hojjennu salphaa irratti hojjennee carraa hojii uumuu dargaggeessa hojii barbaaddota miiliyoonota biyya kana keessa jiruuf carraa guddaa uumnee jirra.